kam goona. Yeroo dubbatan bilik safarii dubbachuu barbaadan please namni akka kiyya sirra ooltan ka miidiyaarra waa dubbatan please kitaabolee seenaa gadi fuudha. Yeroo wal affeertan achi gubbatti seenaa gara hayyootaatiin gabbee dubbatu dhabame. Bilik safarii affeertanii kitaaba itti gaffida ya burqaa zimmitaa takka jedha. Oromoo dabbaqee gif taarikii lama jedha. Oromoon bafaraqaa sadii jedha. Afaan Amaariffaati beektu. Burqaa dabbaqee gif taarikii faa mootii biyyaaf barreesse. Burqaa zimmitaa bakka diduuf namni gariin ni beeyna. Burqaa zimmitaa namni hedduun dubbisuun barbaadu. Rakkoo qabna Oromoo beektu. Burqaa zimmitaa wanni dubbisuun barbaadneef namni burqaa zimmitaan kun waan namtichi sun jedhe waa yarsii irra barreesse. Burqaa zimmitaan waa'ee burqaa bishaan jiran kutaa Arsii kee jira jedha. Guyyaa Oromoon gabroomte bishaan burqaa jiran sun lafa lixee kanaaf gartee gabrummaa Oromoo irra guyyaa Oromoon maayii cabxe bishaan sun lafa lixee jedhee kaa waa hedduu kaa namtichi achi gubbatti waan ajaa'ibaa barreesse. Tigree namtichi barreesse. Afaan Amaariffaan barreesse. Kitaaba san amma yaada Dr. Abbiin Dhoorkuu ya burqaa zimmitaa biyya keessatti dur gaafanu beeyin waliyyoos qabde Tigree rasaasaa mataas dhoofti. Bilik safarii illee akkasuma bakka jarri hin feeneef jira jarallee waan inni irraa barreesse jira jechuudha. Kanaaf Oromoo dabbaqee gif taarikii takka jira namoonni afaan Amaariffaatiin as gubbaa waa dubbattan. Oromoo dabbaqee gif taarikii seenaa Oromoo kan dhokate gif jechuun gifiin gifima afaan kennatti eenyu naa kataba cubbuu Oromoo irratti dalagamee dhokate. Kitaaba jedhuuf Oromoo wal marroo rakkoo gabrummaa Oromoo wal marroo irraa gaan kitaaba jedhu san isuma san qabadhaati bilik safarii dura kattaa. Mormii goggootu isuma banaa peejiin kitaaba san gitee dubbista warri dubbisu agaree kitaaba sanii yoo kitaaba san maqaa itti dhoofte hin gaggaba warri. Mootii biyyaa urjiifseef na balbaal gubbaa barfe Finfinnee kana keessatti wallahi Oromoo gaboonni gaaf chaartaraa beektanii jirtanii guyyaa mootii biyyaa peejilee irra barreessu abashoonni gabbaatee urjiifseef na balbaalii karaa gubbaa bittee guurti hin argattu. Tigreen gamanaan bitti bilik safariin gamanaan bitti. Meenamni as keessa tan gaafa chaartaraa gaafa 1991-23 haga seef na balbaaliif urjiin maxxanfamaa ture Finfinnee keessa jirtanii. Yeroo gabbaatiin argattu jechuudha. Baratee maayii ijoollee waa sarraabsitu nama Oromoo qofa eeganiitti kennuu eegalan guuranii karaa irraa qaban. Maaliif namni kenna yeroo sanuu nama irraa seenaa baruu dadhabe nama kana bakka inni jiru hin beeku maqaan isaa mootii biyyaa rabbi umurii isaa dheeressu hayyummaa rabbi nama akkasiifaa qabna. Isatu Oromoo irraa baqatee warroota shira dalagee dhoorku kanatu gabbahuu dhoorkee I don't know nama silaa Oromoon ni qabdi namni sun nama Profeesara wayii ka Xoobiyaa rakkatamu namni yeroo saniin beeytanii Xoobiyaa rakkataba. Namtichi kun ka bilik safarii gaallaa jedhu malee hin katabu. Wanna barruu isaa Xoobiyaa wanna maseeji isaaniitiif gaazexaa isaanii Xoobiyaa jedhamu irratti gaallaan akkana ta'ee isin maal beektan loon tiksuu malee isin gara jabeeyyii akkana maalii kana kataba. Mootii biyyaa tokkollee hin godhu. Wanna seenaa warraa kan akkaataa itti warri Vankooverii dhufe maali alaa dhufe kana wama kana barreessee deemaan gaafa harka itti kennatu maa'ii I think torbaan tokkoon dura fakkaatee baruu takka barreesse mootii biyyaa. Baruu sun maal jetti maal jedhee mormenni gaallaa maal beektii karaa nu deemneen deemuu malee hayyuun isiillee beektonni gaallaallee wal hinaaftii tokkocha yoo mataa qabattan akka loon mai akka yoo loon tiksitanii yoo loon tiksitan loon tokko jala loon yaa'u tokkocha yoo argattan jala cintanii sumayyaata waan kan itti katabe. Matumaan rammaal jedheen biyya alaa isin barsiifnee isin sanaxalchiifnee nama isin goone jedheen. Ni argate mootii biyyaa jecha ittiin waa dha'u wanna mataa waan gartee qabataa qoqqofuudha. Biyya alaa nu isin barsiisee jedheen. Gaaf isin biyya alaa yoo jedhan osoo biyya alaa tana rabbi nageesseettanii isin rabbi kanattan biyya alaa Oromoon keessa bashannanaa turte jedheen. Barumsallee sinettaallee namni dura addunyaa tana keessatti illee onnare Oromoo jedheen.
ragaa fi dolinyaan kaawwan ragaa mootii biyya ragaadhaan waa dubbata. Yoo kana keessatti namni Oromoodhaa faranjicha katabe seenaa nama Oromticha kana faranjicha inni olirratti wanna dalagattu katabe. Nama Oromootti hoteela seeni. Yoo kana keessatti inni magaalaa sanii dagadhe. Mana nyaataa seenee faranjicha nyaata nyaatu Oromtichi illee seenee foon ajajate. Faranjichi killeef keeki nyaata. Faranjiin hin beektanii foon akkeenna takka irraa nyaatu. Oromtichi seenee naan foon fuudhee lafee irraa akkana curate. Gurraacha adii nama gurraacha arguun dandeettu gabran beettiin gurguran yeroo sana nama gurraacha maal jedheen? Maal jedheen? Telefoon itti chaarjii gartee qaame. Maal jedheeni? Yoo ati foon lafee nyaatte sareen maal nyaatti jedheen? Faranjiin akka kana saree meebii akkana fakkaatutti akka sareen nama waliin kabajji faranjiin. Gaafa sareen akkuma biyyateen alagaltisee yoo ati lafee nyaatte sareen maal nyaatti jedheen? Maal jedheen Oromoo? Faranjichi Oromticha maal jedheen? Saree jedheen. Arrabsu jira gurraachummaa isaatiif. Jennaaniin Oromtichi waan jedheen dhageetteedheen. Keekiif killee nyaatti jedheen jedhe. Faranjichi Oromticha saree jedheenimi. Yoo ati lafee nyaatte sareen maal nyaatti jennaan sareen keekiif killee nyaatti jedheen. Faranjichi haaree keekiif killee nyaatullee lafa gadhiisee harka dhiqatee bakka herrega kafalanii dabre jedhe. Oromtichi lafee ofii irraa coratee harka dhiqatee innillee bakka harka dhiqatee waliin dhufe jedhe yaa. Yeroo waliin dhufan ati jecha naan jette kana ji'a meeqatti yaaddee naan jette jedheen jedhe. Ji'a meeqatti yaadde maal jedhee namallee yaada sammuu qabdu nama jechi dhufee waa dubbachuu beekuu miti. Ji'a hagam yaaddeen jetteeni jedhee gaafate. Jennaan ati waggaa hagamitti yaadde inni waan beektu ji'oota irratti malee jedheen faranjichi. Oromtichi waan jedheen ati waggaa meeqatti yaaddee naan jettee jedheeni jedhe. Nu isinii miti jedheen warra qumxaa godhatee kadhaa dhufee dhadhaa argee aanaan argee badhaatu Oromiyaa argee asii galuu didee harma isin maali goonee waan kana asitti hafteen dhiisi adii dhadhee adii barsiifnee gartee wallaalummaa isaa itti himte Oromtichi ebalu kitaaba akkana dubbisi jedheen. Namni seefna urjii irratti katabe sa'a yeroo sana dhuftanni beeytanii maal jedhee katabeef namtichi naftanyichi kitaaba barruu isaa peejii ittaan torbaanii irratti torbaanii waliin baasaa oolu. Mootii biyyaa jedheen. Ijjee qaxanqaxe waraqatu shasheen qalame yaalsifaaleen waraqaan kiyya qalamni kiyyan katabu jedhee waraqaan na jalaa baqatee harki kiyya qalama qabachuu dide na boojii jedheen. Maal jennaan namni baratee beektaa dhugaa yoo deeme namni hedduun dhugaa bira kutuu hin danda'u. Mannaan mootiin hin arrabsu. Wanti waan kana isinii kaaseen baadhi. Namoonni keenya hedduu yeroo san waa barreessan ni arrabsan abashoota. Liik safaarii. Warri arraba argannaan arraba jala deemeetumaan yeroo san sirraa guba. Mootii biyyaa garuu hin arrabsu. Namtichi kun haga deemu namuun dubbisaa jechuudha. Yaada irra kennata namni. Waan warri waliin barreessu kana. Seefna barbaaliif urjii namni bannaan fuula duraa oduu jiru woboon lolee maal kana waa bananii ilaalee irra banaan namni mootii biyya bakka yoo dhaqee san dubbisa. Ibin miliinik safaariif namoonni saboonni kuuwwan dhaqanii peejii kan dhaqanii dubbisan. Irraa waa barsiisaa ture. Gaaf kaan waan jedheen mootiin gaarii jedheen kaleessallee namni Oromoo arrabsaa ture. Namni waa hunda godhaa ture seenaa Oromoodhaa akkamitti amaarri biyya tana qabatee yoo ati barreessite peejii takka harka si fuudha jedheen. Haga murtaa'e tokko peejii irratti barreessee Amaartichi mootii biyyaa boojii jechuudha. Mootiin biyyaa abashicha boojii. Maaliif kan isin dhaqe? Amma hayyoonni keenya ilmaan Oromoo dargaggoonni keenya ni jirtan. Qeerroon ni jirti. Namootuma waliigala biyya keenya jiran jechuudha. Kitaaban dubbistan. Maaliif kan isin hin jedhe? Dhiifama. Namni yoo kitaaba dubbise yeroo miliik safaarii kanaan wal mormu Finfinneen teennaa akkasii jedheen hin mormu. Maali? Ragaa maal qabda? An fakkeenyaaf namoonni keenya dubbisan kitaaba warri katame.
kitaaba seenaa hayyoonni warraa kataban dubbisti ijoolleen teenoonni mataa marattee teettuuf kitaabota san dubbisti jechuudha. Kanaaf kitaaba dubbisa seenaa jirtu rabbiin gartanii ilmaan Oromoodhaa hunda kennaa warra khayrii dalagee khayrii irra jiraatu rabbiin